Biyya uummata ishee qawwee baay'ee hidhatee qabu garuu yakki keessatti raawwatamne kana quba qabdu. Siwiizerlaand biyya ardii Awurooppaa keessatti argamtu yoo taatu biyya naga qabeettii jedhamuudhaan beekamti. Baay'ina uummataa miliyoona 9tti dhiyaatu qabdi. Waggoota 150 oliifis waraana kamiyyuu keessatti osoo hin hirmaatin jiraatte. Siwiizerlaand kan uumamte gocha Naapooliyoon Awurooppaa keessatti raawwateen ture. Siwiizerlaand erga bara 1815 biyya waraana wajjin waliin beekne akka taate seenaan dubbata. Siwiizerlaand bakka dhaloota fannoo diimaa yoo taatu waajjira muummee yookaan waajjiraalee dhaabbilee idil addunyaa gurguddoo kanneen akka World Trade Organization, WHO, International Labour Organization, World Economic Federation fi UN dabalatee magaalaa ishee Geneva fi Zurich maddeeffatanii jiru. Walumaa galatti dhaabbilee idil addunyaa 40 oltu Siwiizerlaand keessa jiru. Siwiizerlaand sirna siyaasaa gosa tokko kan qabdu yoo ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan makamte bara 2002 ture. Siwiizerlaand haroowwan bebbeekamoo 7,000 ol gaarreewwan 208 ol qabdi. Biyyattiin hojiiwwan kalaqaan addunyaarraa sadarkaa duraarratti argamti. Saayintistoota badhaasa Noobeelii injifatan hedduus oomishte jirti. Lammiileen Siwiizerlaand turanii bultii jaarratu. Dhiirri umurii 31tti, dubartoonni immoo umurii 29tti. Siwiizerlaand biyya sa'aatii harkaa Swiss Watch jedhamu baay'inaan oomishte raabsaa turtedha. Ummati Siwiizerlaand qaamni isaanii baay'ee kan furdatan overweight akka ta'an himama. Ummati Siwiizerlaand sararayyummaa gadi jiraatan 530 hin caalan. Kunis galiin isaanii ji'a doolaara 2,275 ta'a jechuudha. Afaan hojii biyyattii 4 yoo ta'u isaanis French, Italy, Germany fi Romance jedhamu. Siwiizerlaand biyya namni jiraachuu jibbe of ajjeesuuf mirga qabudha. 1/3 uummata Siwiizerlaand dhibee onneetiin akka du'an kunis immoo alkoolii dhuguun sababa aadeeffatameefi. Siwiizerlaand biyya saayinsii herregaan baay'ee beekamtii qabdudha. Guyyaa dilbataa hojii ollaa jeequ yookaan immoo kan biraa hojjechuun hin danda'amu. Calliftee mana kee cufattee kitaaba dubbisu maatii kee wajjin yeroo dabarsuutu sirra jira. Siwiizerlaanditti saree qabaachuun gibira isin kaffalchiisa garuu bakka feetan fudhattanii deemuudhaaf mirga qabdu. Siwiizerlaand keessatti daa'ima tokkoof maqaa dantaa daa'imaa miidhuu danda'u moggaasuun dhorkaadha. Siwiizerlaand lammiilee ishee qawwee hidhachiisuutiin ammallee addunyaa irratti rikardii qabdi. Amantanis amanuu baattanis biyya Siwiizerlaand keessa qawween miliyoona 2 hanga miliyoona 3 ta'utu jira. Kana jechuun lammiilee 100 keessaa namni 29 qawwee qabata jechuudha. Kunis USA fi Yemen duubaan sadarkaa sadaffaa qabachuu isheeti. Nageenya dhuunfaa isaanii irratti yaaddoon jiraachuu baatus lammiileen Siwiizerlaand ammallee qawwee mana isaanii keessaa hin dhaban. Lammiileen Siwiizerlaand leenjii loltummaa fudhachuun dirqama. Keessumaa dhiironni, dubartoonni garuu filannoo isaanii qofaan leenjii fudhatu. Erga leenjifamanii booda garuu gara jireenya siviiliitti deebi'anii jireenyaaf hojii dhuunfaa isaanii itti fufu. Siwiizerlaand sirna dimokiraasii kallattii waan hordoftuuf uummanni adeemsa imaammata baasuu keessatti salphaatti gidduu seenuu ni danda'a. Seerri haaraan tokko yoo labsame Siwiizerlaanditti guyyoota 100 keessatti mallattoo yookaan peetiishinii 50 walitti qabu yoo dandeessan seera tokko mormuu dandeessu. Lakkoofsi qawwee baay'inaan jiraatu Siwiizerlaand keessatti yakki haala nama ajaa'ibuun gadi aanaadha. Lammiileen biyyattii 25% ta'an lammiilee biyya biraatu keessa jiraata. Kunis dhaabbileen idil addunyaa keessa waan baay'ataniifi qulqullinni biyyattii olaanaa waan ta'eef jireenyi biyyattii baay'ee qaaliidha. Lammiileen biyyattii umurii dheeraa jiraatu. Kaffaltiin miindaa akka addunyaatti olaanaa yoo ta'u lammiileen kan hojii hin qabne xiqqaadha. Hojii dhabeeyyiin biyyattii 4% gadi akka ta'anis himama. Kun Siwiizerlaandidha.